Busiyyeen maqaa kiyya dha'uu dhaabaa ani dubartii haadharraa ilmoo adda baastu miti jedhe. Ashamaa akkam jirtu hordoftoonni kiyyaa marti keessan siniin jechaa. Egaa akkuma barame subscribe like gochuun na jabeessaa siniin jedha. Viidiyoon kaleessaa galgala dhimma Ruutaa ilaalchisee hojjedhe irratti baay'een keessan jechuudha ati maal beektaa boruudhaanii atis dhalaadha waan taatee fi dhala argachuu dandeessaa waan taatu hin beektu kan jettan ni jirtu jechuudha. Ani viidiyoo sana keessatti Ruutaan na gaddisiiste, Ruutaa faana warri jiranii warreen gaarii miti, warreen ishiidhaaf ta'anii miti, Abiraamiin caalaa warreen ishii miidhanidha. Eenyu akka ishii faana jiru tasayyuu beekaa hin jirtu, baraas hin jirtu. Kun immoo ishee jechuun nama amanuu ishiitti ishii miidhee kana ni dubbadheetti saree maal ishee jechuudha. Har'a ganama yeroon komentee sana ilaalu jechuudha dhiquu barbaadeen ture warra akkas naan jedhan jechuudha. Garuu intala namaa yookiin immoo intala Oromoo waan ta'eef of duba deebi'i malee dhugaa dubbachuudhaaf akkas hin jettanitti siniin jechuu dadhabee miti jechuudha. Akkasin cabdanitti jechuudha akkasin hin kaane sin gochuu nan danda'a arrabsoo yoo ta'e jechuudha waaqni. Garuu immoo yeroo tokko dhiisuun barbaachisaadha maaliif iddoo dogoggora ofiitti sirreeffachaa iddoo immoo dogoggora ofii hin taanettis immoo namatti himaan barbaachisaadha malee ani mee eessatti mee kan inni jedhee jechuudha. Elaa siniima miti anis ma dhugaan siniin jedha jechuudha. Eeyyanii shamarreedha boruu waan irra ga'u hin beeku garuu immoo haa ta'uyyuu malee jechuudha. Daanii fi Meeriinii jireenya Ruutaa kana keessatti isa Abiraam balleesse isa Abiraam irratti taasisan ol irratti taasisaniidha. Abiraam naan taatu jedhee gatee ba'e malee miidhaa maalirra ga'e yookiin immoo miidhaa maalishirraan ga'e. Kana dura Meerii waan baay'ee gaala isaaniitti shoora guddaa jechuudha kan ishiin tich ati hin taatu obboleettii kooti tich ati hamma soddaadha jettee akkatti ishii dhixxee hin beektu jechuudha. Viidiyoo sana barbaadaa jettu taanaan okko qaxxi goonee okko isinii fiduu dandeenya asirratti kajji goonee isinii kaa'uu dandeenya jechuudha. Maaf wanta itti saalfatan tokko dubbatu maaf wanta boruu jechuun sin jibbisiisu tokko maaliif jibbitu jechuudha. Ani immoo sanyii keessanidha. Gola madaamiin jira siniin jedheera dhokseen fayyadamaa isa biraan iyyuu waayifii hin qabu. Kinoo waayifii lafa baadaa kinoo akkasittiin irraa siqeenani naannoo koo manyitaa beetii koo yookiin immoo bakkee nan hojjedhu nyaata hojjedhu bakkee carqii tokko manyitaa beetii koo hin jiru. Kanaaf iyyuu Oromoo kiyya qaalee qimamoochee na jabeessaa siniin jedhe malee na habaaraa siniin hin jenne guddachaas immoo jira jechuudha. Was lakkaa jira jechuudha. Otuma sin argitanu osuma sin natumuu barbaadanu jechuudha. Kan kiyya garuu jechuudha eebbi idda godhatee lalisee yaa'aa jira jechuudha. Maal fidde ishee maal taata ishee atoo komentu mana jala deemtee nyonyonyonyo jettee hiyyita ani hojii hojjedhee bu'aa buusan jira maal gootan jedhame maal taata baasawee jechuudha. Warri sammuun isaanii fagaatee waan baay'ee xiinxalan ni jiru jechuudha. Eesheddana mana jedhee siniif hin galu keessattuu jechuudha namoota tokkodhaaf hin galu. Bakka Ruutiyyee qabetti siyyee Ruutaa jechuudha jireenya ishii nama keessa jirtu jechuudha. Mee ati laphee Ruutaa taatee eenyummaa Ruutaa maalummaa Ruutaa taatee jechuudha. Mee waa gooteettaa fi achi dhaqxeeti as teessee yoo deeggarte yoo as teessee yoo wajjiniin taate iyyuu bakka miidhama ishii buuteetta bakka caba ishii buuteetta bakka tarsaatee dhaluu ishii buuteetta bakka garaatti baattaa sifachi Meeriin sinittiin hima yoo barbaadan immoo gaafa ishiin garaatti baattu oliif gadi kaattee roobeel fe'ee akkas gochaa bushaan fe'ee akkas gochaa ture eessa turte maal hojjechaa turte har'a dhuma diraamaa kan dhufte jechuudha. Maal gochaa dhufte beecicciqi goote balleessuuf yookiin immoo Abiraam gaafa mucaasaa ilaallachuu dhufe lola kaasuuf kan maal bakka lolicha akka itti fufuuf diraamicha akka itti fufuuf malee Ruutaan fayyaduuf miti. Ilaalamee fuula Ruutaa kaleessaa simatteetti wanta beelii fi buruukii Abiraam Ermeelaan irratti godhan hin caalu wanta ta'eefi maal si galche maal beektati saree maal beektati hoduu bagan odeessa nan odeessa hammayyuu way gaansin hin jedhe maa kuni Oromoyaan ta'in naniyyaan ture nda'u nan odeessaare naniyyaa garuu gola namaati kaameraan xiqqillee jira lakka sinitti maani muka kana keessa kaameraan jiraanii kan si ajaa'ibu jechuudha. Eeshi bakka erga namana siniin jedhe gara Buziyyeetan deebisa. Joo namni jedhamu Buziyyee fi iyyuu walitti waameetoo jira jechuudha. Egaa
wanta busiyyeen hin hojjenne wanta busiyyeen hin taasifne tokko irratti maqaa ishii balleessaa jiru. Isa kanaaf iyyuu yaadanni kennu waan isan galchine keessa iyyuun galee oduu odeessaa jira wanta ta'eefi akka ifa godhu barbaada. Qarshiitu isaan biteedha ijoon jechuudha. Hundi keessan iyyuu bitamtootadha sijjammaa jechuudha. Inuma nyaattu maallaqa nyaachuu keessan immoo jechuudha warri kan hojjettanii kaleessa gaafa ruuttaanii naaf galee filaashiin naaf galeera kanaaf iyyuu jettee lafa dhiittee jettee deebistee harkaa nyaatee buruukaanii ana kan qullaa biraan baasu akkanadha jechuudha. Sinii galeeraan jedhame nuti warri dhugaa dubbanne asitti hundi ishee cabarbartee hojjetti nuti garuu warri mana madama keessa teenyeenni wayii curcur jennee hojjenne boruwaa humna boruu nama taana jenne as garagaltanii jechuudha. Qamisii keessan jechuudha nurratti soruu barbaadu jechuudha. Nurratti hin soramina akka isaan fidanitti deebiitti laanna bakka akka isaan fidan yoo isaan wal jala qaxxaamursanii fidan wal jala qaxxaamursinee yoo isaan sirreessanii fidan sirreessinee maaliif jennaan nuti waan baay'ee sirreessinee hojjechaa jirra waan ta'eef qimamii mana madaamii dammaqi kootti hojjedhu isaan akka soofaa gaariirra taa'anii meekaappii isaanii dibatanii huccuu isaanii geeddaratanii jechuudha. Kaameraa isaanii qabataniitu daqiiqaa 21 hojjetaniitu doolara godhanii lakkaa'u. Ati garuu jechuudha bakka hojii kee hojjechaa oolte achi duddunuuf kachaa oolte dhufteetu jechuudha koomentiidhaan jechuudha akkasitti nama baalta. Ani beektu jalqaba jechuudha yeroo wayiiti akka kana yoo turre iddoo aduu keessa ture na viidiyoo bakka bicicicci jedhee bakka fuulli koo ciciccittee tokko waraabe achi gaafa waraabee jedhu tokko mucuqqa gootee naa baarte. Sharmuxaa jetti budaa jetti maal jetti jechuudha. Achuma inni ofitti garagaleen jechuudha. Indee maaliifidha maaliif naa baarti maaf akkasittiin jedheen bakka baay'ee tokko hin gaddee jechuudha. Baay'ee tokko gaddee achi booddee ijoollee lamaan tokko akkas jettee hin gaddiin akkas jettee hin boo'inii bakka sitti dhagahamini naan jette. Viidiyoo wayii hojjedheen deebisee dallatti godheen jechuudha. Samuna tokko ragaatti godhee ishee abaara jechuudha. Achi booddee ragaa jettee na bira iyyuu hin jirte akka isheen haxeen beeku jechuudha. Hin baatee ta'uu hin duutee ta'uu hin beekan. Amtuun si jammar jiraattee biyya lafaa kana maal goote. Amma hoo maalan ta'e qaasanitti nima. Kana beektu kana dhagaa kana jechuudha. Amma barbaadde osoo bishaan itti naquun dhiiste waan barbaadde itti fiddeetta ta'ee bishaan of keessatti hin qabatu. Bishaan of keessa gadi dabarsa jechuudha. Yookiin immoo irruma yaa'a jechuudha. Sini galeera kana na godhe koomentiin keessan. Koomentiin sin barreessitan jechi sin jettan jechuudha. Waan tokkotti of duuban hin deebisu. Waan tokko jechuudha. Waan barbaadan jechuu dandeessu. Waan barbaadan fiduu dandeessu. Waan barbaadan. Har'a immoo ilaalta malee jechuudha. Boruu immoo gudii argita teessee. Warra akkattiidhaan ajala deemtee munyuun jettuu jechuudha. Sin beekamu warra eenyu akkas hin taatame. Warra nama habaartu eenyu akka hin taate tokko nan ishii beeka. Baazawii immoo lammii koo Oromoo waan taatanii fi ati amantiin kee akkas ati sanyiin kee akkas hin jechuun hin beeku malee ani zaree ati eenyurraa dhalattee iyyuu qoradhee bira ga'uu nan danda'a. Gosii galeera ta'e jechuudha. Egaa gara oduu kiyyaatti yeroo hin deebi'u jechuudha. Aduun bahee kunoo fuula kiyyatti. Sana booda ani waan hin godhen qabu. Innaa ishiin balleessitu balleessiteetta jedhanii. Innaa ishiin immoo miidhamteetta jedhanii. Ani wajjiniin ta'eera. Iddoon ani wajjiniin hin taane tokkollee hin jiru. Gizee hundayyuu wajjiniin ta'eera jette biyyeen jechuudha. Inni immoo ani mucaa harkaa fudhachuuf hin turreetti. Yeroo darbes viidiyoo mataa isheetti ittiin dubbatteetti. Iyyuun immoo argitaniitu kaaleeffaan waan isaan bootbuxaa turanii jechuudha. Akkana baatee egaa deebiitti laatte jechuudha. Gaafa iyyuun dhufuu wanti isin taasisaa jirtan kun maalidha jennaanii busiyyee maal ganatti gochaa jirtu? Maaliif mucaa ruuttaa irraa fudhattee boochisuu barbaadde maaliif miidhuu barbaadde jennaan eessattidha maalitti dhananii mucaa fudhachuudha jedhee eessan geessaa ani mucaa qabaa ani ijoollee qabaa ani dubartiidha akka ishiin bochuun barbaadu akka ishiin gaddeetti ulfedhu warri naannoo ishii jirtanii mucayyoodhaan garan taanetti oofaa jirtu yaada ishii miidhaa jirtu godda'anii jirtuuni ani immoo kaleessaa wajjiniin ta'eera balleessiteetti taanaan balleessiteetta jedheeraanii obboleessa koo yeroo inni balleessetti guyyaa gaafa tokkitti sirriidhaati tolchiteetta jabaadhu jedheen hin beeku amma danda'amaa ta'e irra deemeera ragatti godhe isa dhidhiiteera maal godhi jettuuni amma immoo maal balleesse maal godhe isa balleessite sana maaliif hin amanne naani
inni immoo akkas jedheenini akkas jechuun hin qabdu yookiin immoo ishii busheessuu hin qabdu turte itti himuu qabda turte seeraan teessistee edda kana yaaddeetta edda akka ishiin hin miidhamne edda akka ishiin hin gaddine yaaddeetta ta'eera ta'ee itti himuu qabda turte gorsuunii qabda turte jennaan gorseeraanii akkanaan hin gorsine maalitti beektaa maalittis argite waan immoo hin beekne immoo inaasayiinii hin dubbatiinii as keessaa na baasaa anas keessa atti waa'ee koo akkasuma odeessitan matumayyuu hin fedhu hin barbaadu waan hin jirre keessa nan galchiina anii fi Abrahaam yookiin immoo Ruutaanii yoo isaaniif ta'eera ta'e walitti deebi'an yoo isaaniif ta'uu baate immoo akka barbaadanaa ta'anii adda baanee jiraachuun hin danda'ama yoo waliif galamuu baateera ta'e eessa immoo maaliif hanga kana jettu namoota gurguddoo namoota balleessiteetta jetteen yookiin immoo maaliif walitti hin qabdee inaasofsiisiniree jennaaniin akkanan jaarsolii walitti hin qabne akkananii namoota walitti hin qabne maalitti beektaa maalittis argite eessattis argite akka waan haaraa ta'etti maaf na gaafattaa na bukkeen taane ati har'a immoo ruutaa jetta warri sin bukkee jirta hundiyyuu allayyaatti oofaa jirtu jecha yookiin immoo yaadan taane sammuu mucayyoo keessa kaa'at kan jirtani kan ishiin jetteen jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf taananii buziyyaan baay'een ishee dinqisiifadha maaliif ala hunduma keessatti ija tokkoon ilaalte jabaadhu ati dubartii cimtuudha dubartii jabduudha waan barbaadde gochuu dandeessa sirrataa jettee bukkee dhaabachaa fi wajjiniin ta'aadha kan ishiin turte jechuudha hamma garuu iddoo ishiin balleessitetti immoo balleessiteettiin jechuudha egaa kana keessatti faranjii fi dastaanii sobanii eessaayyuu fidanii wanti isaan kana asawanii fi injiru dhugaadhumadha jennaan dastaan yoo itti siquu barbaade ruuttaan kan isaa godhachuu barbaade yoo ta'e naannoo mucaatiin haala mucaatiin itti siqoo osoo hin taane ofisaatii of danda'ee akka ishiin isa simattu taasisuudha kan ishiin qabdu kanaan achitti maqaa kiyya akkasin dhooftan hin fedhuudha kanii egaa ishiin jetteen jechuudha iyyuun immoo egaa waan hundumaa keessatti iyyuu wajjiniin ta'uu qabda turte wajjiniin bukkeeshi ta'uu qabda turte maal jechaadha kan inni ture mucaanni sun immoo birriitu si bite birriitu akkasitti si geeddareennaani kaleessatti dastaa harkaa nyaatte dastaa harkaa dhugdeetta waa sitti hir'annaa waan tokko taanaani kan ati itti geeddaramte jennaan an akka keessan miti maal jedhani jechuudhanna yeroo kana keessatti garuu egaa busiyyeen baay'ee tokkodhaan jechuudha qullaa argitee taayii gaafanni jedhuuni eeyyee altoon hin argin wayin dammoo osoo waan tokko hin hubatiin ani dubartii calluma jette miidiyaa irratti ol baatu miti ilaalee hubadhee argeenaniini innaan wanta argite tokko yoo jiraatira ta'e isa Abrahaamii fi Ruutaa wal dhungatanii jennaani oduu hin odeessin jechuudha egaa viidiyoon suni Abrahaamii gaafa laaptooppii daanii harkaa fuudhu itti agarsiiseera buziyyeen ala sanaan daffate jechuudha yookiin viidiyoon sun iyyuu sibira haa ta'uyyuu jedheeni ishi bira iyyuu jechuudha borwaasidha borwaan tokko akka ta'uufidhaanii ishi bira kaa'amuu danda'a argeera jette waan ta'eef ani callisee miidiyaa irratti hin bahu waan baay'ee immoo miidiyaa irratti hin baasne waa'ee Ruutaa sirrittiidhaanii qoradheesi bira gaheen hin godhu kana naan jette sana taasiste waanta ta'eef kanaafin aare kan isheen jetteetoo dubbatteetoo jirtu jechuudha guutumaanii guututti እና egaa sana booddee jechuudha isaanis gaaffii tokko walitti deebisaniitu adda walirraa baanii ishiinis annan deemaa faranjittis imii dastaattis imii ishiittis imii akka ishiin sirrii taatu akka ishiin mucaashii seeraan guddifattu tasgabbooftee nagaatti nagaa laadhaa fi mucaa hin dhiphisiinaa yaaddessiinaa kan ishiin jetteeni video kaleessa galgalaa immoo yeroo hargan immoo maal akka jedhanii isiniin jedha dhimma ishiitti jetteetti akka barbaadanii Abrahaamis haa ta'u ishis haa ta'u jireenya isaanii isaaniif dhiiseera ani keessaa baay'eera dadhabneerra wanti kana hundumayyuu raawwanne jennuufi hin jirru raawwanneerra qophii taasisneerra kan hin jettee jechuudha haduun naachisa jiraannaa chaa'uqino bona jechuudha yeroo haduun akkasittidhaan jechuudhaan xaaxxabu haduun Dubaay as keessa dhaabadheen jechuudha kanani bishaan obaafsu jechuudha amma oduu dhiisiti qimamii mana madaamii jechuudha intala Oromoo kan taate ani Oromoodha kan jettu jechuudha makaa kan hin qabne yoo jiraate ta'e subscribe naa godhi siin jedha bazaawee immoo jechuudha nuti akka waliif yaanne nuti akka walirratti kaanu wanta nurratti hojjetame wayitu jira natti fakkaate wagaan siniin jedha wala cuucuu wal qonxoxuu wal micciiruu kana irratti tokkoffoota nuti badan
inni nu hume nu guddisaaf shir namni yoo nama baartes yoo nama conqorsees homaa miti. Innaa ደግሞ jechuudha qaaliiwwan jajjaboota ciccimoota abjuun keessan gaarii kan ta'e mudhanni keessan gaarii kan ta'e namaaf gaarii kan yaaddanii lapheen keessan qulqulluu kan ta'e lafa deemtan iddoo deemtanitti jechuudha jireenya keessan qoasiniin eebbisa. Jireenyi keessan akka marga kanaa jiidhaa siniif haa ta'u bareedaa siniif haa ta'u baay'ee namatti tola gaafa ilaalan jechuudha eebbifamaa tarkaanfadhaa. Inni si yaaddan inni si karoorfattan hundi ariifatee siniif milkaa cobeen jireenya keessan irraa ka'u achumeen jireenya keessan irraa ka'u tarkaanfadhaa fagaadhaa hadeemaa biyyaaf dhalootaaf eebba ta'a siniin jechuun jaaladhaa. Anaanis waaqayyo waaqa jiraataan jireenya koo haa eebbisu laftoonaa koo inni kaayyeffadhee karoorfadhee biyyaa ba'e siniifis anaafis nu'iif haa ta'u goomattuuf inaaffitu du'a keenyaaf badiisa keenya immoo kan hawwitu waaqayyo waaqa jiraataan ilaa miilla ishii ol garagalchee mataa ishii gadi garagalchee haa gombisu. Ishiin guddina namaa jibbitu seexanadha waan taateef jechuudha. Waraanama warra akkasii